Shama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaa jaalalli fi tokkummaa araari waaqayyoo lafa jirtan sinaa dhaqqabu har'as dambalii jaalalaa tokko sinii qabadhee dhufeera. Gammee tuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Maaf garaanatti jabaatte hunda dursee nageenyi koo si dhaqqabu akkam naaf turta jaalallee koo ani jaalataan kee yeroo hundumaa nagaa kooti yeroo kamuu jaalalaaf barbaacha jirunee keetu anaan na joorsa. Dhagaa atis akka gaafa wal barree naaf ta'uu diddee natti jijjiiramte maal taateree gaafa dura fuula kitaabaatii wal barru mirrii itti wal barree fi ittiin jaalala eegallee baay'ee bareeda ture. Adeemsa keessa garuu natti jijjiiramte natti boonu eegalte. Ani bar hedduun si jaaladha. Siin jaalachuun cubbuu sitti fakkaachuu danda'a garuu akkas miti. Jaalalti uumama jaalalti kennaadha. Jaalalti waan Rabbi ilmoo namaatiif saala faallaa ta'eef kennedha. Sun jaalala riqiyaa jedhama. Jaalalli haadhaas jaalalli biyyaas jaalala hedduutu jira. Egaa jaalalli ani si jaaladhe jaalala bultii yookiin jaalala saala faallaati. Egaa yaa wantu koo maaf natti boontiree dhugumayyuu akka maqaa kee ta'uu barbaaddeeti moo garaadhuma jabaattee narraa fagaachuu barbaadde? Jaalalli ani siif qabu dhandhamameen dhumu akka na dhiidammaati. Unatameen dhumu akka booka aannaniiti. Jaalallee koo maal jedhee akkan jaalala kee ibsu hin beeku. Jechaa fi miiran ani siif ibsuun kanaan olitti gaafa na agarte jaalala koo siif himuu hin danda'a. Egaa har'aaf jaalala koo si himuu baadhus na hubatta jedhee yaada. Ani maammeen kee yeroo kamuu jaalala keetiifan halkan kooti ilaalaa guyyaas biiftuu ilaalaan jireenya koo gaggeessaa jira. Ati maal keessa jirta laata? Jaalalli egaa yoo walumaan deeman yoo walumaan dhandhamatan bareeda. Tokko kennee tokko fudhachuuf taa'u qofti gahaa miti. Ati naa kennitee anis sii kennee jaalalaan yoo wal jijjiirre bareedaa ta'a. Maarree boontu koo maaf garaa jabaatte laata? Ani baay'ees jaalachuu kootiif natti boontee lakkii hin dogoggoriin. Ani yeroo kamuu taanaan jaalalaan mo'ataadha. Jaalallis mataan isaayyuu mo'ataa waan ta'eef kanaaf jettee natti boonuu qabdu. Boonii koo yeroo kamiyyuu onnee koo keessa jirta. Qorri takkaas hin tuqu aduunis sitti hin bu'u. Bokkaan roobee galaannis guutee qilleensa'ee mukkeenis raafamanii bakka ati na keessaa qabdu takkaayyuu jechuus hin danda'ani. Hundeen ati na keessatti jaalalaan ijaarrattee hundee hedduu guddaadha. Maalookaa waan kana akkuma dhageessan gara gammee tuubiittiinis ta'u kallattiittiin na dubbisaa turte sarara keenya isa beekamaadhaanis ta'u akka na dubbistu abdiin qaba. Yaa boontuu koo ani si jaaladhee si jalaa miidhamaan jira. Miidhama koo yoo kan jaalattu ta'ee dhugummaan ati dabduudha siin jechuus baadhu garaa jabaatta. Kanaaf boonii kiyya waanaan jedhikaa ani si eegaan jira. Onnee koo haga har'aatti fuuldurattis siif kan banamte si qofaan cufamti waan ta'eef onnee koo baneen si eegaa. Natti hin booniitiinii waanaan jedhi. Egaa baay'ee siin jechuu dadhabus waan xiqqoon kun waan garaa kiyyaa naaf geessu jedhee yaada. Ammoo ati waan jettu si beeka. Asumaanis sirbaa Shukrii Jamaal Yatimiree jedhu si affeereen jira. Naaf affeerrami Si of dura dhabe wareere hurrii jaalala narra maaree maal taate badde ati miiree urjii toonatti mufatteere. Si of dura dhabe wareere hurrii jaalala narra maaree maal taate badde ati miiree urjii toonatti mufatteere. Maal taate badde ati miiree urjii toonatti mufatteere. Kee amalli durii kanaami maal taate faayoo naaf himi. Kee amalli durii kanaami maal taate faayoo naaf himi. Sin argaa bubbultee kan amalaa natti jijjiirtee. Sin argaa bubbultee kan amalaa natti jijjiirtee.
duraa dhabe wareere hurrii jaalala narra maare maal taate badde ati miire urjii toonatti mufatteere si of duraa dhabe wareere hurrii jaalala narra maare maal taate badde ati miire urjii toonatti mufatteere maal taate badde ati miire urjii toonatti mufatteere. Reera yaada koo hariyyaa kee baay'ee si jaalatuu fi baay'ee si abdatu maammee jettee kan waamtu yookiin Muhammad Goobanaati Yiman Arraayii Nagaatti torboleessa keenya seenaa kee waan qooddeef guddaa galatoomi. Daawwattoonni gammeetuubis yeroo kamuu yaada keessan nuuf qoodaa. Egaa anis waa jedhan darbaa nama jaalatanitti boonu yookiin itti roorsuun gaariin ta'u maaliif gatiin jaalalaaf kaffalamu gatii guddaadha. Deebiin deebi'amuu qabu jaalalaan malee waan biraatiin bakka hin buufamu. Gatiin jaalalaa jaalalumu gatiin jibbaa jaalala. Waan hundayyuu jaalalaan yoo deebisan injifatoota ta'anii argamu. Kanaaf maammees jaalachuusaa ati argitee yookiin immoo maalirraa akka jibbitee isarraa fagaatte illee yoo itti himte isaaf barumsa siif immoo cimna siif ta'a. Kanaaf atis waa akka jettuun abdiin qaba. Daawwattoonni gammee biroo yaada keessan yeroo kamuu nuuf qoodaa. Share, like fi subscribe gochuun dagatinaa. TikTokinis baay'atu ani ilma jira jechuun barbaada. Yeroo tokko tokko sin jalaa nan badee dhiifama jechaa siniif dhufee jira. Har'aaf yaadni qabadhee dhufe kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa gammeetuubiidhaa Oromiyaa.